jalqaba irratti bilbila keessan gara FB dhaqxu. Sana boodatti bakka searchii gubbaa dhaqxaniitu maqaa kana barreessitu jechuudha. Innaanni waan akkasii kana isinii fidu. Sana booda ol cross gootanii bakka liinkii kana dhuftanii achumaanis like gootanii bakka liinkii kanarra tuqxu jechuudha. Hagaan isinii fidutti teessanii eegdu. Naan isinii fidu download immediately bakka jedhu kanarra dhooftu. Sana booda innoo go to app isiniin jedha. Sana booda gara Play Store keessanii isin geessaa jechuudha. Gara Play Store keessanii eega deemtanii booda install gootu jechuudha directidhuma. Amma inni bu'utti teessanii eegdu.